Waancaan addunyaa 22ffaa Kaataarii ji'a tokko qopheessaa turte olaantummaa Arjentiinaatiin xumuramee jira. Arjentiinaa yeroo sadaffaadhaaf waancaa addunyaa kana fudhachuu kan dandeesse. Lionel Messi immoo yeroo jalqabaatiif waancaa addunyaa kana fudhachuudhaan yeroo dheeraaf hawwii waancaa kana fudhachuudhaaf qabu milkeeffatee jira. Tapha waancaa addunyaa baranaattis ga'umsa agarsiiseen taphataa cimaa waancaa addunyaa baranaa ta'uudhaan badhaafamee jira. Kylian Mbappé akkasuma taphataa sarara fuulduraa Faransaay goolii 8 galchuudhaan taphataa goolii baay'ee kan galchee jedhamee badhaasa addaa argateera. Emiliano Martinez goolii eegaa cimaa toornaamentii kana jedhamuun akkasumas immoo Enzo Fernandez taphataa umurii xiqqaatiin ga'umsa guddaa agarsiisee jedhamee badhaasa addaa warra fudhatanidha. Kun beekamu Moroccoon tapha waancaa addunyaa baranaatti ga'umsa guddaa biyyoota agarsiisan keessaa kan jalqabaate. Keessumaa waancaa addunyaa baranaatti biyya Afrikaa bakka bu'anii hirmaatan keessaa yeroo jalqabaatiif walakkaa xumuraatiif kan dabartee fi ga'umsa guddaa kan agarsiistedha. Egaa tapha sadarkaatiif tapha Krooshaa wajjin taphatan irratti illee 2-1 injifatamtus ga'umsa guddaadhaan bahuu dandeessee jirti jechaadha. Har'a keessumaa tokko qabna taphataa Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessatti kilaba Baahir Daariif kan taphatu keessumaa Dureessaa Shubbisaa jedhama. Taphataan kun gara biyyoolessaatiifis filatamee jira. Goolii galchaa kilaba Baahir Daar keessatti sadarkaa tokkoffaarratti kan argamudha. Keessumaa godhannee qabannee dhiyaanneerra akka nu hordoftanii fi yaada keenya akka waliin geeddarru sinaffeerra. Keessumaan koo har'aa Dureessaa Shubbisaa jedhama. Kilaba Baahir Daar irraa baga nagaan dhufte Dureessaa. Ashi baga nagaan nu eeddan eebbaa koo naguma. Keessumaa Faransaay fi Arjentiinaan taphni kun baay'ee eegamaa ture. Haala nama ajaa'ibsiisuun sa'aatii dabalatee akkasumas fedhaan addaan bahuu danda'aniiru. Mbappeen goolii 3 gochuudhaan hatriikii hojjeteera. Messiin goolii 2 galcheera. Egaa Di Maariyaan akkasumatti qixa 3-3 bahuu danda'aniiru. Egaa walumaa galatti mee tapha kana akkamitti ilaalte ati? Ishi galatoomi eebbaa koo taphaadhaatiin baay'ee gammadeera. Maaliif ani akka deeggaraatii miti kan ilaale futboolii kan akka taphataatiin yeroo ilaalu waancaan kun waancaa seenaa qabeessa addunyaati. Maaf akkasiin jedhee tapha ajaa'ibaa yeroo hundumaati anaaf yookaan jenereeshinii kanaadhaaf jechuudha. Jenereeshinii kanaaf yaadannoo guddaadha. Tapha seenaan yaadatudha. Tiimii Farans baay'ee kan namatti toludha. Maaf akkasiin jedhee miira isaanii nan dinqisiifadha. Kanarraa kan ka'e immoo abdii odoo hin kutin hanga dhumaatiin faayitii godhanii yaa peenaalitiin chaansiidha. Achi isaanii ga'uudha. Baay'ee namatti toludha. Mbaappeen anaaf taphataa amma jenereeshinii kanaaf tokkoffaadha. Anaaf bakka Mbaappee is the first one for anaaf jechuudha. Tapha kana yeroo ilaalu jechuudha. Tapha guddaadha. Bakka jenereeshinii kanaaf jenereeshinii anaadhaaf yookaan jenereeshinii Mbaappeedhaaf taphataa guddaadha Mbaappeen. Maaf yeroo ilaalu faristaafiidhaan yeroo ati illee ilaaltu akka tiimitti Arjentiinaan baay'ee tiimii guddaa akka ta'e nama agarsiisanii istaayilii taphichaa yeroo ilaaltu possessional football kan taphatanidha. Yeroo isa ilaaltu goolii 2 galchanii turanii achiin booda sa'aatii 70 boodadha. Sakandaaf irratti 70 boodadha. Wanti hundumuu kan jijjiirame jechuudha. Kana irratti immoo qooda guddaa kan fudhatu Kylian Mbappeedha. Maaf waggaa ganna 23dha. Futbooliin akkana baay'ee argeen beekan illee umurii kiyya keessatti yaadannoodhaan baay'ee kan natti toledha. Yaa futboolii waan ta'eef Meesiidhaaf baay'ee gammadeera. Waancaan addunyaa Kaataar qopheessite kun waliyyuma galatti akkamitti ilaaltaati? Akkamii akka ilaale ani tiimiin Morookoo baay'ee kan ajaa'ibsiisedha. Qophiin Kaataar baay'ee ajaa'ibaadha. Qophiirraa yeroo kaan tiimiin Arjentiinaa amma fakkeenyaaf yeroo ilaalu Saawud Arabiyaadhaan injifatamtee turte. Inni odoo hin eeggamin jechuudha. Arjentiinaan piroogiresiidhaan kan dhufedha. Injifatamuudhaan group stageidhaan baay'ee rakkattee kan dhuftedha. Tiimiin hundinuu Saawud Arabiyaa xiqqoon Saawud Arabiyaadha. Achirraa kaatee amma waancaa addunyaa kan injifatte Arjentiinaa jechuudha. Isaanirraa kan ka'uudhaan tiimii dorgommii baay'ee namatti toludha. Seenaan illee kan yaadatudha. Bara kanatti jenereeshinii kanarratti
seenaa baay'ee guddaadha. Anaafillee baay'ee kanatti tole ijoollee baay'ee yookaan dargaggoota boruudhaaf kan ilaaledha. Dhugaadha. Akkuma pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa dubbatanitti toornaamentiin kun seenaa waancaa addunyaa keessatti yookaan immoo toornaamentii addaa yookaan immoo waancaa addunyaa addaa Qatar qopheessuu dandeesseeti jechuudhaan dinqisiifataniiru. Egaa lolli adda addaa karaa adda addaatiin Qatar irratti qaqqabus qeeqa kana hunda damdamattee yeroo ammaa kanatti waancaa addunyaa kana addunyaadhaaf agarsiisuu dandeessetti biyya ho'aa taatee ho'i iddoo akka hin qabaanne kubbaan eessatti iyyuu taphachuu akka danda'u agarsiisteetti. Kanaaf taphni agarree baay'ee hawwataa fi bareedaa akka ture hubachuun danda'ama. Itoophiyaan seenaa kubbaa miilaa Afrikaa keessatti kan jalqabaati. Garuu piroogiresiin yookaan immoo fufiinsi guddinni kubbaa miilaa biyyattii suni baay'ee duubatti hafaadha. Jidduu kana garuu taphattoonni ciccimoon dhufuun akkasumas immoo pirimeer liigiin Itoophiyaa xiqqoo ishii jabaachaa dhufuun waan gaarii argaa jirra. Mee dadhabbiin Itoophiyaan waancaa addunyaa irrattis hirmaachuu dadhabde akkasumas immoo Afrikaa irratti yeroo baay'ee hirmaachuu dhabuu ishee maal ta'ee addati? Eshi galatamii bakka pirimeer liigiin Itoophiyaa irraa ka'u ani erga taphachuu eegalee pirimeer liigii irratti waggaa sadaffaadha baran. Anarraa yeroo kaatu ani piroogresii baay'ee gaarii kan agarsiisedha. Anarratti jechuudha ofirratti yeroo argu. Fakkeenyaaf bara jalqabaa Adaamaa irraa ture. Adaamaa irraa dhufeetiin achiin booda gara Sabbatatti kaseene. Sabbataatti boodatu gara Bahar Daaritti kan deemu. Yeroo akkana isin jedhu naashinaal tiimii irratti illee deemee ture. Under 23 waggaa lamatti taphachuudhaan. Yeroo akkas deemu piroogresii baay'eetu jira. Piroogiresiin maaltu jira? Yaada taphaatu jira. Yaada taphaa yookaan how to play the football. Itoophiyaa keessatti akkamiin fiizikaalii keenya wajjin akkamiin wal quunnamsiifnee futboolii akkamii yookaan istaayilii akkamii taphachuu dandeenya jedhudha. Yeroo akkana ilaalu ammallee naashinaal tiimii guddaadha. Amma select godhameeraan illee yeroo akkana amma chaayiniin waan jiruuf achirratti select waan godhameef waan baay'ee argeera. Maali piroogiresiin hin jira. Fakkeenyaaf amma pirimeer liigiin bara sadii kanarratti jijjiirama guddaa fideera. Maaf tokkoffaan deestifiin dhufuun isaanii lammaffaa immoo ijoollee piroofeeshinaal ta'uu danda'an horachuu dandeenyeera. Fakkeenyaaf akka Abubakar Naasir fa'aadha jechuudha. Kanarratti yeroo kaan pirimeer liigiin keenya guddataa jira jechuudha. Maaf waggaa 31 booda Afrikaa waancaa seeneerra. Achiin booda garuu waggaa 8 booda kan dhufne. Amma immoo chaan yeroo dhufu waggaa 5-6 booda na fakkaata. Yeroo dhufne jechuudha. Piroogiresiin akkanaa tapha hunduu for example Egyptiin injifanneera. Yeroo akkana dhufu piroogiresiin wayii hin jira jechuudha. Garuu dadhabni guddaan addamu maanaajimentiidha. Maanaajimentiidha. An fakkeenyaaf ikonomikaalii yeroo ilaalu ikonomikaalii mootummaarraa deeggarsa kan argatu kilabiin tokkicha jechuudha. Sanarratti gara biizinasiin jijjiirre. Indagana qaxarriin amma yeroo qaxarru nama qaxarru san hojjetaa mootummaati malee leenji'aa miti. Leenji'aa yookaan waa'ee ispoortii kan beeku miti. Sanarraa kan ka'uudhaan osoo barumsa kana odoo hin qabaatiin gara futbooliin dhufa. Achiin booda waan hin taanetu hojjetamaa jechuudha. Garuu kanarratti yoo argitu tiimiin cimaan hin jiru Oromiyaa keessatti. Maafi maanajimentiin isaanii gaarii miti jechuudha. Kanarratti hojjetamuu qaba. Maafi yeroo ati kilabii kan kee istiroongii gooteedha akka biyyatti kan guddattu jechuudha. Maayindii yoo hin jijjiirre waan kun hin sirraa'uu hin danda'u. Sarara kan ka'uudha. Garuu futbooliin Itoophiyaa diqqoo ol siiqaara jechuudha. Ulfaadhu dureessaa ta'uu sa'aatii qabaannee waan baay'ee asofne natti tola. Yaadni ati kaasii keessumaa rakkoo kubbaa miilaa biyyattii keessatti akkasumas immoo haala leenjii fi hooggansa irratti rakkoo jiru hundumaa kaastee jirta. Akkasumas waa'ee waancaa addunyaa asofne irraa gama biraatiin gagaa biraatti immoo keessummaa koo dheetansi dhiyeessa. Har'aaf waan nu faana turteef yaada bilchaataa nu kenniteef
maqaa sagalee Ameerikaatiin si galateeffadha. Ulfaadha. Thank you. It's good fun.